kun sa'aatii oduutii. Oduu keenya hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan geenya. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan subscribe godhaa, like, share gochuu hin dagatinaa. Jalqaba irratti haleellaa waraana Israa'el Libaanosii fi Gaazaa irratti raawwatteef deebii kennuuf namoonni addunyaa guutuutti hiriira ba'aniiru. Haleellaan haaraa Israa'el naannoo magaalaa Beeruutii kibbaa irratti xiyyeeffate. Waraanni Israa'el Libaanos naannoo kibba magaalaa guddoo Beeruutii kan taate Dahiyee dabalatee haleellaa haaraa raawwateera. Amma bal'ina oduu. Ajjechaa hoogganaa Hizbullah Hassan Nasrallah mormuun mormiin gamtaas qindaa'ee jira. Hiriirtonni aarii isaanii ibsanii jeequmsi Israa'el Gaazaa keessatti raawwatamu akka dhaabbatu gaafataniiru. Haalli jiru duguuggaa sanyii jechuun ibsan tarkaanfii addunyaa irratti cichaniiru. Israa'el erga onkololeessa bara 2023 haleellaa ishee eegaltee as lammiilee Falastiinotaa 41,000 ol ajjeestee jirti. Israa'el haleellaa gareewwan Filisxiinii Hamaasiin durfamuun namoonni 1,100 ol erga ajjeefamanii booda waraana kana kan jalqabde. Lammiileen Filisxeen waggoota kurnan lamaan darbanii fi Israa'eliif lafa isaanii qabachuuf falmaa turaniiru. Jalqaba baatii kanaa yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtoo Israa'el dhuunfannaa kana akka dhaabdu gaafatu dabarsee ture. Murteen kun kan dhufe erga manni murtii haqaa idil addunyaa Israa'el naannoo Filisxeen qabatte keessatti argamuun ishee seeraan ala ta'uu fi saffisaan xumuramuu qaba jedhee murteessee ji'oota muraasaa booda. Dhibbaan ka'aman alaabaa Filisxiinii fi Libaanosii mormii Saalem pilaan irraa gara embaasii Israa'elii Stookholm jirutti hiriira ba'anii oolaniiru. Haleellaan haaraa Israa'el naannoo magaalaa Beeruutii kibbaa irratti xiyyeeffate. Waraanni Israa'el Libaanos naannoo kibba magaalaa guddoo Beeruutii kan taate Dahiyee dabalatee haleellaa haaraa raawwateera. Akkasumas bakka kuusaa meeshaalee waraanaa Hizbullah fi iddoowwan bu'uuraalee misoomaa biyyattii keessatti argaman irratti xiyyeeffachuu himatteetti. Qondaalli nageenyaa Libaanosii tokko haleellaa Beeruutii kana dhaabbata oduu AFP'f kan mirkaneessan yoo ta'u, dhiyoo dhoohinsi guddaan dhaga'amee naannoo sana keessaa aarri akka dhangala'aaru mul'ateera jedhe.